Bulchiinsa magaalaa Adaamaatti caasaan nageenya kutaa magaalaa Dambalaa aanaa Wanjii biqiltoota gosa garaagaraa dhaaban. Biqiltuu dhaabuun dachee keenya magariisa gochuudhaan qilleensa mijataa jiruu fi jireenya dhala namaatiif tolu akka uumamu taasisuun lageenii fi haroowwan sababa gogiinsaatiin burqaan isaanii gogee deebi'ee dandamatee faayidaa dhala namaatiif akka oolu taasisuu cinaatti hawwatummaan turizimii akka dabalu kan taasisu ta'uu ragaaleen jiran ni mirkaneessu. Akka bulchiinsa magaalaa Adaamaatti sagantaan ashaaraa magariisaa kan ta'e qaamolee hawaasa garaagaraa hirmaachisuun dhaabbiin biqiltuu akkuma tufeetti jira. Buruma kanaan kutaa magaalaa Dambalaa aanaa Wanjiitti caasaan nageenyaa hirmaannaa isaanii cimsuun dhaabbii biqiltuu iddoo naannoo manneen amantaatti dhaabaniiru. Sirna sagantaa dhaabbii biqiltuu caasaa nageenyaa aanaa Wanjiitti gaggeeffame kanarratti itti aanaan kantiibaa magaalaa Adaamaa obbo Maatiyoo Sabbooqaa, hojii raawwachiisaan olaanaa kutaa magaalaa Dambalaa obbo Lammaa Baqqalaa fi hooggansi kutaa magaalichaa biqiltuu dhaabaniiru. Itti gaafatamaan waajjira paartii badhaadhina kutaa magaalaa Dambalaa obbo Girmaa Kabbadaa akka jedhanitti duula ashaaraa magariisaa ganna kana milkeessuuf aanaa Wanjiitti biqiltoota gaaddisaa fi nyaataaf oolan caasaa nageenya waliin ta'uun dhaabamuu ibsuun biqiltoota dhaabamanii jiran kunuunsuun dhimma murteessaa ta'uu ibsan. Bara kana akka kutaa magaalaa keenyatti biqiltoota gosa adda addaa miliyoona 3,302 fi 301 dhaabuudhaaf karoorfanneerra. Isa keessaa biqiltoonni guyyaa har'aa iddoo aanaa Wanjii keessatti kan dhaabnedha. Aanaa Wanjii kana keessattis biqiltoota miidhaginaa ta'an, biqiltoota nyaataaf ta'an baay'ee isaa dhaabuudhaan dandeenyeerra. Guyyaa har'aa iddoo namatti dhaabne kana caasaalee adda addaa dhaabbilee mootummaa, dhaabbilee miti mootummaa keessattuu manneen amantaa keessatti, manneen barnootaa keessatti, karaalee gurguddoo keessatti, waajjiraalee mootummaa hunda keessatti dhaabaa kan turredha. Guyyaa har'aa immoo manneen amantaa keessatti, manneen amantaa aanaa Wanjii keessatti argamu keessatti caasaa nageenyaati jechuudha kan dhaabe. Itti gaafatamaan waajjira bulchiinsaaf nageenya kutaa magaalaa Dambalaa obbo Xilaawun Shuumii akka jedhanitti caasaa nageenyaa fi hooggansa kutaa magaalichaa waliin ta'uun duula ashaaraa magariisaa kan ta'e dhaabbii biqiltoota gosa garaagaraa miidhaginaa fi gaaddisaaf oolan manneen amantaa keessatti dhaabaa jiraachuu himan. Akkuma argitan caasaan nageenyaa TPH milishaan poolisiin gaachanni sirnaa beetoo waan kana dhaabuu isaan immoo keessattuu kunuunsaafis maayiidhaafis nu fayyada. Kunuunsuu qofa dhaabuu qofa hin ta'in immoo kunuunsuudhaafis akkasumatti itti deebinee kan hirmaannuma ho'aa kanaan itti deemnu ta'uu keenya jechuudha. Itti gaafatamaan ittisa yakkaa aanaa Wanjii itti aanaan inspektar Lammii Laggasaa akka jedhanitti caasaan nageenyaa tajaajila poolisii hawaasaa gaachana sirna milishaa paatroolii nageenyaa fi hawaasa waliin ta'uun olaantummaa seeraa fi nageenya eegsisuu cinaatti tajaajila lammummaa keessaa duula ashaaraa magariisaa dhaabbii biqiltuu gaggeessaa jiraachuu ibsan. Biqiltuu jecha yaa'u akka biyyaatitti biqiltuun hin jiraanne jiraachuun hin danda'amu waan ta'eef nutis akka caasaa nageenyaatti hojii nageenyaa olaantummaa seeraa kabachiisaa. Inni biqiltuu dhaabatillee nu ilaallata waan ta'eef misooma. Kanaafuu nutis guyyaa har'aa caasaa nageenyaa akka aanaa keenyatti qindeessinee dhaabbii biqiltuu kanarratti hirmaannee jirra jechaadha. Itti gaafatamaan bulchiinsaaf nageenya aanaa Wanjii obbo Beekii Dannaqaa akka jedhanitti caasaa isaanii qindeessuun gaachana uummataa ta'anii sa'a 24 eeguun cinaatti ergama ashaaraa magariisaa biqiltuu dhaabuun kan dhaabbate hanga dhumaatti kunuunsuun dhaloota dhufuuf dabarsuuf caasaa nageenyaa sochii guddaa taasisaa jira jedhan. Sochiin biqiltuu dhaabbii gannaa wajjin wal qabate yaa'u akka aanaa keenyatti seektaraanis akka uummatas hirmaachisne yeroo garaagara dhaabaa turre har'a garuu caasaa nageenya aanaa keenya walitti qindeessinee caasaa nageenya gaachana sirnaa poolisii, milishaa, TPH fi akkasumas paatroolii daawwii dabalannee karaa adda ta'een dhaabbii biqiltuu kana gaggeessaa jirra jechuudha. Caasaan nageenyaa wayita biqiltuu dhaaban arginee dubbisnee akka jedhanitti biqiltuu dhaabuun dachee keenya magariisa gochuudhaan qilleensa mijataan jiruuf jireenya dhala namaatiif shoora olaanaa qabaachuu hubachuun nageenya uummataa eeguu cinaatti biqiltuu dhaabuun ashaaraa keenya kaayaa jirra jedhan. Biqiltuu jechaan qaldii miti misoomsuu qabna. Biyyattii teenya misoomsinee hojjechuu qabna. Ariifachiisaadha kanaaf jirraayu.